Hayyee guyyaa har'aa fiilmii Soolanee eebbisiisutti jirra jechuudha. Ati ta'a cimaa fiilmii Soolanee yookiin ta'a hangafticha fiilmii Soolaneeti. Mee akkamittiin ilaalte haala ta'a taatee hojjette? Duraan dursa galatoomi fiilmii Soolanee egaa har'aa turtii waggaa lamaan booddee eebbaaf dhiyaateera. Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti iddoo sabni bal'aan argametti eebbisiisneerra. Egaa qoodataa fiilmii Soolaneeti. Egaa taatoon achi keessa ture egaa nama miidhamaa ta'a dhumarratti nama miidhamaa ta'a. Egaa hamma danda'amaa ta'etti miirota achi keessa jiran haala ogummaatiin dabaalameen agarsiisuuf yaallee jirra. Egaa fiilmii Soolanee immoo fiilmii bareedaa ta'ee har'a haala kanaan eebbifameera jechuudha. Ayyee fiilmii Soolanee kana yeroo waraabdutti wanti si mudate maal faatu jira? Haala hojiin haa ta'u haalota adda addaa. Mudannoon illee amma kana baay'ee ta'uu danda'a. Kan haasa'amus kan hin haasa'amnes haa ta'u iyyuu malee garuu uummata naannoo Dhankaakaa yeroo waraabbiidhaaf deemnetti wantoota isaan iddoo sanatti nuuf taasisan simannaa isaan nuuf taasisan miirri achi ture baay'ee kan namatti tole ture. Dhugaa dubbachuudhaaf iddoo hundumaatti namoonni hundumtuu otoo akkas godhanii itti wal gargaarsi jiraate wanta tokko irratti sappoortii gochuun osoo jiraate kana caalaa hojjetamuu akka danda'amuun amana sun mudannoo bareedaan yoomiyyuu argee hin beekne ta'ee darbeera. Hayyee fiilmii Soolanee keessatti qoodataa ta'uun kee haalaan si gammachiise akkam? Sirriitti maaliif jalqabarra iskiriiptii irraa kaasee seenaa isaa irraa kaasee dubbisaa gatiin filadhee gatiin hojjedheedhaaf kaaraakterii sana immoo jaalladhee waan an hojjedheef waan na rakkiseen qabu jechuudha. Maaliif sirriittidha kanan jaalladhee hojjedhe kaaraakterichi immoo kaarakter ani hojjedhee hin beekne irraa adda waan ta'eedhaaf jaalladheen hojjedhe. Guyyaa har'aa Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti fiilmii Soolanee eebbisiisaatii turre. Fiilmii Soolanee akkamittiin eegaa turte ati? Amman yaadadhaatiin oledheen ilaala. Jechuun wanti aartiin Oromoodhaa yookaan immoo addunyaa industirii fiilmii keessatti kanas lakkaa'uu danda'e. Lakkaa'ama kunis jalqaba isaa gaafan dhaga'e hamma ani amma yaade kanaa gadi ture. Garuu akkaan amma ilaaletti sadarkaa industirii fiilmii Oromoo keessaati warra lakkoofsa keessa jiran keessaa tokko jedheen ilaala. Akkas. Keessattuu fiilmii Soolanee keessatti akkamiin akka jaallatte minaaf ibsi? Daayirektericha utuu ajaa'ibsiifatin hin darbu. Kaameraamaaniin isaanii muuxannoos qaba waan ta'eef nama guddaa. Walumaa gala piroodaakshiniin inni ittiin hojjetame mareedhaan akka ta'etu namatti argama. Sababni isaa taatonni hundumtuu kana mala walollaalan illee ilaa hanqinni kana waan jedhamu ofii kootiin argine waan ta'eedhaatii fi hundaa fuuldura daayirekteroota hin ajaa'ibsiifatin darbuun barbaadu. Indaastirii fiilmii afaan Oromoo keessatti gahee akkamiin taphata jettee yaadda? In lakka'a. Baay'ee miti silayyuu hamma jiran keessaati lakkoofsa keessa jiru. Kanaafiyyuu sadarkaa industirii fiilmii Oromoo keessatti haguman beekun jira. Hamminaa galee wanta nuti lakkaa'annuudha jedheetan ni yaada. Akkas. Galatoomii guddaa. Galatan nabinaa ulfaadha. Hayyee guyyaa har'aa fiilmii Soolanee eebbisiisutti turre jechuudha. Akkamiin ilaalte fiilmii Soolanee? Soolaneen fiilmii baay'ee bareedaadha. Fiilmii itti dadhabame ta'uunsaa fiilmii agarsiisudha. Dhugaa fiilmii gatii guddaan itti ba'e ta'uusaa fiilmichumarraa hubachuu dandeessa. Fiilmii bareedaadha. Indaastirii fiilmii afaan Oromoo keessatti hagam ni taphata jettee yaadda? Egaa indaastiriichi amma warraaqsa guddaarra jira indaastiriin fiilmii Oromoo. Fiilmiiwwan gurguddaan dhufaa jiru. Namoonni jajjaboon gara indaastirii kanaatti makamaa jiru. Namoonni akka kee yeroon fa'aa indaastirii kana keessatti jabaatanii hojjechuun isaanii immoo dhugaadhuma indaastirii kana waan guddaatti fooyyessa. Yeroo itti indaastiriin kun akkas warraaqsarra jirutti fiilmii akka Soolanee argachuun waan guddaadha. Egaa fiilmiin kun indaastirii kana keessatti galtee guddaa ta'a waan guddaadha jedhee yaada. Hayyee guyyaa har'aa fiilmii Soolanee eebbisiisutti jirra jechuudha. Fiilmii Soolanee kana akkamittiin ilaalte ati? Fiilmii afaan Oromoo daayirektingiidhaan fiilmiiwwan baay'ee hojjettee jirta, diraamaawwan baay'ee. Fiilmii Soolanee kana akkamitti ilaalte? Egaa fiilmiin yeroo hunda fiilmiin tokko yoo eebbifamu waa tokko fuudhee dhufa, waa tokko immoo baatee dhufa. Kunis xiqqoo mootu waan xiqqoo haaraa nutti agarsiiseera jedheen amana.
yeroo baay'ee wantoonni akka mafsoolanii irratti argine histooriin kun baay'inaan yeroo baay'ee kitaaba irratti arganna. Isa kana immoo gadi buusanii gara fiilmiitti jijjiiruun kun asumaan osoo baratame jedhee yaada. Seenaadhuma dabarsine kana garanatti yoo finne mootu pikchariidhaan yookiin fiilmiidhaan yoo dabarsaa deemne nama kaaniif kaka'umsa ta'a. Namoonni baay'een seenaa akkanaa barreessanii kan lafa kaayanii jiran hin dandeenyu hin hojjennu yeroon kun nuun eeyyamu jedhanii kan lafa kaayatan isaaniif kaka'umsa hin ta'a. Warra kana produce godhee hojjetee fi akkasumas as keessatti hirmaatanitti mootu hojii xiqqoo bu'aa bahii qabu jedheen yaada. Baay'ee bareedaadha, barsiisaadhas bareeda. Fiilmii Solanii keessatti maal ajaa'ibsiifatte yookiin dinqisiifatte? Egaa fiilmii kana keessatti wanti addaa seenaa yeroo darbe sana keessatti fuudhanii har'a agarsiisuu fi akkasumas qorannaawwan turan yeroo darbe keessatti abbootiin isaanii irraa darban irratti xiyyeeffatee asirratti mootu kaarakter sana nama bada jettee maraata jettee gatte tokko ittiin lafaa kaastuudha jedhee namana kun natti toleera. Indaastirii fiilmii afaan Oromoo keessatti fiilmiin Solanii gahee maalii ni taphata jettee yaadda? Egaa fiilmiin kamiyyuu yeroo dhufu indaastirii tokko keessatti waa baay'ee taphata. Tokkoffaa kaka'umsa piroodiisaroota. Piroodiisaroonni akka gara fiilmiititti hirmaatan fiilmiin baay'inaan yeroo oomishame kaka'umsa uuma. Akkasumas fiilmii afaan Oromoo keessatti maal buusee darba jennee hoo yaanne waan baay'eedha. Karaa taatotaatiin, karaa piroodiisaraatiin, karaa ogeessota duuba kana jiranii fi warroota mana taa'anii mootu hojii kana hojjechuu sodaatanii taa'an garana hin deebisa jedhee yaada. Warreen iskiriiptiiwwan barreeffatanii kaan immoo piroodiisera ta'uu barbaade iskiriiptii dhabee taa'u kana maal dhaamtaati? Egaa inni meebii wal dhabuu ta'a, wal jala darbuu ta'a malee namoonni baay'een iskiriiptii barreessanii kanuma lafa kaayaniituma jiran hin jira. Yeroo baay'ee walitti dhufeenyi keenya walirraa fagoodha. Inni iskiriiptii barbaaduu fi inni barreessu sun walitti hin dhufani malee ijoollee baay'eetu jira, nama baay'eetu jira. Kanaafuu iyyafannoon nama beeknu osoo hin taane miidiyaa irratti baaneetiniin osoo fiilmii iskiriiptiiwwan dorgomsiisnee caalmaa isa qabu hojjenna ta'eeti hojii guddaa hojii gaariis hojjechuu dandeenya. Warri immoo iskiriiptii dhabna jedhanis carraa kanaan ni argatan jedhee namana. Guddaa galatoomi ibsa nuuf laatteef.